Gaba. Maaliif waaqayyootu na argaa? Keessa koo waaqayyootu na argaa. Kanaaf iyyuu dhiisaa wanta darbuuf jettanii waan hin dabarrin dubbatina. Dhiisaa gaabbii keessaa hin baatanii dhiisaa. Nama baay'ee argineerras. Kanaaf dhiisaa bakka. Waaqayyo waan hundumaa hin argaa dhiisaa. Waaqayyoof gataa dhiisaa. Warri sammuu keessaan akka malee yaadu dhiisaa. Bakka dhiisaa. Homaa isiniin godhuu dhiisaa. Qaamaan isin hin beeknes argineerra. Hiriyoota keenya warra turtanis isin argineerra. Warra nutti dhiyaattanis isin argineerra. Warra nurraa fagoo jirtanis isin argineerra. Dhiisaa. Gaabbituu dhiisaa. Guyyaatti rakkinni isin irra ga'uun beektanii dhiisaa. Namatti hin darbinaa dhiisaa. Piliis yoo dandeessa. Dhiisaa. Namatti hin darbinaa. Waanuma gaarii hojjedha. Waaqayyo nama arga. Keessa garaa namaa isin arga Waaqayyo. Dhiisaa isin hin fayyadu. Jecha hin taane dubbachuun kanaaf dhiisaa ishee. Kanaaf dhiisaa ishee. Waan isin irra ga'uun beektanii dhiisaadha. Rakkina isin irra ga'uun beektanii dhiisaadha. Amma daqiiqaa 2 booda wanta hin ta'u maalitti beektu? Daqiiqaa 5 booda wanta hin ta'u maalitti beektu? Abbaan isuma facaasee hammata.
dachaan taane waliin hin jedhina. Namni daqiiqaa lama keessatti sekendii tokko keessatti wanta inni ta'uun beektanii dhiisa. Bakka namatti hin darbina. Ina maleef